maafuusaa dhiifama gaafadha. Okay? Yaa maafuusaa ana akkuma nagaya wajji jirru sanitti beekaa agarratti. Yaa. Maafuusaa maal goone? Amma fakkeenyaaf maaliin godhe uummata akka? Waan gootan. Yoo galata namaan beene tana fidaniiti mataanii. Akka nama keenyaa tokkotti akkuma namummattuu bayaanis ka ergeef nuyi nuti waan kana sirraan beenu intalli warra eessaati eenyu akka isiin taate. Edaa intalli takophee miilattiin kaadhee fi kan addan beenu. Dhaggeeffadhu siif himaa dura isin jaalibsaa fi murtii guutuu. Jaalibsaa admiina naa kan yookiin admiina naa kan. Ajandaa godhachuu barbaadde isin bayaan takka jee dabbaal murtii guutoo jaalibsaa. Maal na godhan jettee? Suuqii sii bananaan jaanii dukkaana ummaa haadha ishiitiin nu bira kaatee maallaqa kaashii haawwatana jaldeessa baadiyyaa dhufe. Ajandaa isin godhachuu barbaadde an lakki jedhee mana kiyya teessee ajandaa hin godhatu laayifii mana kiyya seentee hin seentu eenyu kana jaan ijoollee Suudarabiyaa jirtu akkaattu dabbaal faa qaanyeessii murtii guutoo faa qaanyeessii. Qaanyeessii namni nama gargaareedhaan. Isifu wanni jedhanii odoo waan takka siin banin odoo hojii takka siin kaayin jaanii ijoollee san itti haasoinaan kayeetiin mana badadhee isaan himadhaa jette. Eenyutti himachuu deemtaa? Uskutti maafuusaa dhiisii waa'ee kasii kasin kaasin ammaas nan jedhu gaafa isin mijiyyoo kana gafuutanii nama isiitti laffee Somaalee keessaa fide intalli barkuu kana jechuudha. Gaafa isin dhuftee gabbaaftanii miidiyaa irratti asirratti iyyaa turtan nama kuma jaratti murtii guututu naddawwalee bayaan kootu mijiyyoo teenya takkaatu rakkatee Dubaayii keessatti kas bakka akkasitti kootuti mari'adhu mijiyyoo san bakka sanii nu fuudhi jee kan naddawwalee misen jedhan an aruuzaran ture. Ane. Okay, naddawwalee na yaamee liibisan dhufee seene ani gaafuma dhufee jira seene maal isin jee ani hooyi warra miidiyaa kanan jaaladhu ani waan akkanaa raguna muddaadhaan hin jaaladhuuti itti seenu jennaan. Ammoo si mee bayaan kiyya obsa amma xiqqisoo daqiiqaa takkalaa. Mijiyyoo tana nuti akka argite as jirraa memma namni dheengadda baasee as jira namni dheengadda girgirrii baasee as jiraa yoo mijiyyoon tun nu dhageessee laa'ifii tanarra dhufuu baate rabbiin naan gaafata hiqaamaa mijiyyoo sanii akkanatti aksiirra keessanii talabaan jedhaanii irraasqanii laayifii maafuusaa beeyati dubbii tana deemsaa beey. No dhagee dabbaal dhagee mucaa ibsa na dhageeffadhu habiibi. Maafuusaa dubbii tana keessaa baasanaa isiniin jee. Aboo dhaggeeffadhu dubbii keessa jirtu atis kadiir gisee dubbii akka jaalibsaa keenya milyoona dhaggeeffadhu aboo maaliif jette naan jee bayaan maaliif jettee naan jee. Mataan nyaate dhaggeeffadhu namni waan kanaa dhaggeeffadhu namni isii asii fuudhe eenyu ol deebisaa maafuusaa namni buuftan. Maafuusaa itti dhiisiti dubbii haasa'e jaalibsaatis serious ta'e itti waan akkana irratti hin qoosini. Laa dhaggeeffadhu. Laa dhaggeeffadhu. Naa waliin siimaa dhaggeeffadhu. Mijiyyoo tana kalee maafuusa kanneen dhaggeeffadhu. Siimaa dhaggeeffadhu. Wajjumatti kanneen biraa deemnee bara. Obsi wajjumatti kanneen deemi. Har'aan tana nuti namni kalee isii itti fuudhe san as dirraa mire. As jedhee maal taatee sila wal bira gaafatuun bareeda. Itti nuu bilbiltee kootuu amma asitti barbaannaa jenneeni gaafa isiin didde akka hararge keessaa harka fudhanneetta abbaan isii wajjin deemee hallayyaa seene qilii haaseentu teenyaa miti hin beeynu jennee asirra labsinee obboleessa waan isii garaan dubbannu makiinaan fedhu akkatti irraa adeemula. Ani ammumaan galgala kana garraan dubbadhee isinii wajjin seenee malee takkaatis dubbadheetis eega gaafa saniiti eessaa fi jirtiif maali ishiitis irraa quban qabnu bakka maafuusatti kan namteetti quba qabna. Moodatiraan gattaa. Maafuusatti kan nachuu wayii eeggisaa seedamu ilma namaati bara. Maafuusa kan namtee jechuun kiyya dalagaa barbaadaniif maal jettaniitu gaafa sana waliin dubbatan turre? Wanni niin maal duba tanaan maal nu godhee naan nuti maal sababa ishii namni biraa arrabsama maaliif sababa ishii laal wanni niin dhimma maafuusaa kaaseef reefu natti dawwalteeti laal maafuusaa reefu natti dawwalteeti kadiir amma dura illee natti himtee turte bargaa kadiir mijiyyoo takka amaanaa murtii fi dabbaalfaan natti kennanii miyyoon tun asiina cinquttee jirti akkamiin godhaa natti jaanaan jettee turte waan san ibsaaniin dawwalaaf jeetii sabboonaa keessaan assalaamu aleekum jeeni barreeffama kiyyasan ittiin dhayinee ta'e naan deebifne sabboonaan hiimorraan waan kanaan mari'adhaan jee amma duraa beekadhu osoo dubbiin tun hin ka'in
amma maalin jechuu barbaade maafuuza ammumaa keessaan natti dawwaree fullee na barreessiteeti ammaa keessaan dawwaleeti na doorsisaa jiranii jette laal dhaggeeffadhu waniin waan kana keessaa utaalchisiisiin jeef malee dhimma biraatiin sababa miyyoo kanaati waan isiin naan jette Isinuma kana hunda gaafii takka isin gaafadhu. Akka harargeetti harka jalaa fudhannaa jettan. Miciyyoon tun akka harargeetti isin ergatte moo akka harargee bakka buutanii duraan waa godhuufi kaatan moo namummaa isin dhagamee godhuufi kaatan. Akka harargee bakka buutanii. Akka harargeetti akka namummaattis. Halee gaafa isii yoo halee yaadatte yoo halee dhagaa. Alibsaa sagalee kan ta'e sirriin jirtu sirreessa. Meemuutu qabata. Hamza muti baba. laal sagaleen deebi'aa jirti jaalibsaa keenya gizee biraa okay shabakaan keessirri jiraame laal gizee biraatiif illee ibsa osoo namni dubbachuu jiru yeroo dubbatan akka waan nuti waliin kabajnee waliin godhina hanga namni haasawa san fixatu nu eegaati dubbadha gizuma biraatiifu fakkeenyaaf amma ibsaa dubbachuu jiru yoon hin dubbadhe ibsaan nan dhaga'u jee ani ibsatti haaruun qabu gizuma biraatiifu yoo fakkeenyaaf intalti baadiyyaa dubbachaa jiraatte intalti baadiyyaa nan dhageessuu jechuun qabu maaliif haasa'u jirte qa afaan dubbachuun qabu hanga isiin fixattu eegee sanboota dubbachuun qaba amma hamzaan fakkeenyaaf reefunaa dubbachuu jiru osoo naa hin dhaggeeffatin oluma seenee wal dhaggeeffachuu dhabuudha jee akka sana amma sirrii miti wal ammeessuun sirrii miti haga namni tokko haasawaa hamaas haa ta'u gaariis haa ta'u fixatu eeganiituma yoo dubbatan irra bareeda akkas Awwa jara keenya akkin jeeti wanni na dhibe. Amma miciyyoon qaalii keessan dhaga'uu diddee miti bakka dhiisaa jalaa hafaa haa isinumaa gayyaatanii nama dila kanaan ajandaa kana oowwisaa ooltan. Bakka hafaa isinummaa mee akkin jee isinummaan jalaa hafaa na qileesse yoo qileesse abaluufaan akkana nu godhee abaluufaatu maallaqa nu hafalee abaluu gosa akkana arrabsaa nuun jee nuti waan san goone akka ati yaaddu Hamza fi isin wa'if beeytanii miti namummaaf dhaabbachaa turtanii midheen gadda beeytanii jettanii bira dhaabbattanii miti arra dhufte waan kana gallaa ixee miti namnummaan dhufee miciyyootan akkas nu goote je'ee akkas namaatu erge je'ee waan kana amanu yoo jiraate isaanis hedduu haa bananii isinummaan ajandaa kana asuma dhaabaa jalaa hafaa intalti dhagay intalti dubraa takka yoo feete muka hortii yoo feete qaalii warraa dhageessii yoo feete hallayyaa seentii laal intala dubrata waggaa 18 oliiti taan gabjaa asuma jalaa dhaabbadha deemtee gubattee ganaa mukatti haafannifamtu obboleettii fi takka namni waa godhee fi gorsee hoggaa ijibbaate dantaa keeti hallayyaa seen ijaan ifiifuu belbelteeti gubattee as deebiti booda hoggaa san ciqilee ilmi namaan dhaqqabe tana dhaqqabi janiini jalaa hafan hoggaa san isiin haa dhuftee miila keessan irra kuftee obboleeyyan kiyya aanadda gongoreettee haala fadhungattu hoggaa san wajji haasoitan malee gabjaa waan kana asuma dhaabaa jalaafaa isin obboleeyyan kiyya ilmaan dardaraa ilmaan dhiiraa gurguddaa kana miciyyoon tun ajandaa isinii fi ijoollee teenya tasi koomandootii uumtee galgalaa ganamaa asii miciyyoon takkittiin sheeyxaantittiin tun asii ajandaa kana uumtee girrigirrii aboo maal taatan gabjaa gamasiinis gamanaanis jalaafaati haa mukattiif dirtu Fatiin faan ijoolleen deengadda waan ni gootaniif abdii faan warri bira dhaabbatan galatooma isinillee ijoolleen teenya taasii bira dhaabbachaa turtan galatooma tanaa achi isin lachuu akka nama jalaa gabjaa hafaa miciyyoon tun gandaa fi ganda walii laaquu deemti dubbii dile takka walii laaquu deemti tun sheeyxaana burree nama uummata jidduu gadhab jette daawuloot taate tana gabjaa gara lachuuti jalaa hafaa qilleensatti haaftu salaamu alaikum asii kanarra tataan bulina dalagaa yoo dhabdan malee. Yaa boo daqiiqa mata kanaa kan Hamzaa jiyya kan gara dubbattee bu'uun qabdu bar. Hottun bu'iniiti bakka gandaa fi ganda kittisan siree aboo inni dubbadamanii dubbata warra manna keessaa dhiifama. dubbadhu. Fayyaada bakka gandaa fi ganda kittisan Hamzaa kiyya wanta godhi hin dogoggorin. Gandaa fi gandi nama tokkoo fi harmallaa dhattee waa dhabdee kadhattee waa argatteef. Inumaa mee yeroo hunda sheemi isinitti haa ta'u mee rabbuuma isin uume sodaadha. Namnummaan gandaa fi ganda waliin bu'aa. Akka waan waraana jaarrattee milishaa huccuutti hodhitee caammaa itti bittee gibira kafaltee fi boru waliin nama gabbaaftu. Eenyu fayyuu waliin buuftan maal?
Lukkuu fi lukkuu goobaa keessatti hiitee firii dura facaaftee waliin gabbaaftu jira. Googatti numni bakka bu'ee asirratti tokko Shee miidhaginaa kun isin haala bakka bu'ee fooloorsii fi bakka bu'ee asirratti. laal warri kana geetan kun shee miinis naa qabume namaa wali wallahi namaa wali eenyu wali buuftaati. Miskiina keenya. Ameegi dabbaala namare abdii walloleemi amma naafetti wallolee bar deeggartoota isaatii bar kaniin arrabse eegi boru akka amma baran deeggartoota isaati warri isarra godhatanii na arrabsitanii jorri isarra godhan deeggartoota isaati isa Anis bar warra miidiyaa irraa nama arrabsu kanaanin Israa'el jee. Amaaraas ta'uu danda'a beek yaani amma fakkeenyaaf nama argee ta'e abdii deeggaru hedduu jira. Namoota saniin arrabsee mi'an eegimma boroomee isaan gadi hin baanati. Nama kalleedha gandam maxxansan waan si ajaa'iba. Okay, agantaa kana kana raadiyeffatanii. Amma fakkeenyaaf amma anaafeti yoo wallolle gaara mul'ataatiif fiteedanii wallolle. Mee kadirki yaada kiyyaan fitadhanuu ani kana chuma Uummata kana yaadu kana wajjin jiraatu jirra. Inuu an uummataa miti lakke namuma silaa nama gattee ati yaaddu kana silaa qarraa gastee argatee ol bee dubbatu kanaatu waan waa waliin laaqee bu'a. Tokkoffaa waan abaluuf abalu waliin bu'a jedhan milishaan qabdu waraanaan qabdu waliin buusuu dandeessu kana dhugaaf ittiin asinaa qabu. Lammaffaa waan dubbii xixiqqoo fi dubbii nama tokkoo fi lama hunda namni gandaan madaalchiftee maal jettee achi daaddee achi hin faarsitu achitti hubadda. Achuma bira kunna kana. Sadaffaa waa'ee arafaati dubbachuuf illee feenulleedha. Ammallee dubbachuu illee barbaadu. Arafat Somalia keessa Itoophiyaa irraa Duubaay irraa Duubaay allaqe. Dubbiin dhiiraa tarmu takka dubbiin tartakkiittiidha cufamtee dhumte. Achi booda minaaminoo waan xixiqqoo deemu jirtu tara walumaan argaa turre namni hundinuu waa jalallee qabee wannoon goone ammoo waan galgala kana isiin haasofte waan isiin haasofte caalaa ani sabboona fattuu komentii godhaan ture ibsaa fattuu oluu seenuun barbaadu. Jara isii bira tattaa'ee isii dareerutu gogorsiisuu barbaadu afaan isii keessa waa barbaadu. Dhufee abdii culullee maal jeeboo kadiiri. Ganaa isin goona jeela isin jee dhaabi asitti jeeni. Yaa amma rakkoo guddaa akka qabu eenyuun beektaa jara kana jara hattoota kana warra isii looriyee akka waan muciyyoo tana namni waa hafalee fi takkaa isii tana jaaree ganda namaarra takkaa nama tokko irratti akka waan namni isii bobbaasee warra isii godhuu barbaadu kanaatu hanga sanoo akka dubbannu nu godhee walumaa galatti jara keenya arafaat dheengadda gargaarreet. Waan kan hundayyuu dee tokkoffaa dabbalsi si hafatii salphisee isii ol baasee mataa gartee maqaa argee ol bulisee maqaa wati salphisisi. Okay. Dhugaatti kima barbaadde. Ayyee. Tokkoffaayyuu namnummaa rakkoo tana fideeyyuu akka ijoollee teenyaatitti si hafatii arrabsee fatii salphitee maal gooteef jedhee ajandaa kana guddisee miidiyaa kana balleessee akka biyyoon tun baddee mana sanii baatee waa hunda godhee fatii xiqqeessee abdii culillee hunda xiqqeessaa ture tokkoffaan si adda duree ta'e miidiyaa gubbatti dhugaa nama isinitti mudate. Ammaasoo. Kagartee nama Somaaliyaa keessa gaafa isin Somaaliyaa keessa Kadir abuun meera feet jara kana wajji afaan walitti bee. Chala laal dhageeffadhu chala. Aboo sana Dhagee. Rakkoo biraa namni dhugaa dubbatu si hin ta'uuti rakkoo biraa yoo as keessa dhugaatan beektaa mina dhagee dhageeffadhu. Dhaqoo hime dabbaan boo caalaa nuure ati maraataa kuduraa dhagee. Abdii jabo coocoo sanii fi dabbaan waliin fiddaa gurbaa jaartii isaa bangaalee manfootti rakkoon qabu walumaa galatti sun akkasuma qaba kun waan dhumate abbaan barbaade amma na dhagee abdiin miiciyyoo ifii finfinneetti akka fedhe godhaa ture san nuti nu daqalu isaan fideemmaas bakka irraa fidees hin beenu nuti miyyoo tana ifiif kunoo bulutee sanii maarree godhaa jee fide mee miiciyoo tana nutu mee amma fidan gargaaran wannummaan nu wali qabanii ijoollee teenyaan gizee hunda wareersaniif maali hin jirtu bar maali jechuun aboo muciyyoo yoo feete habootu feetu abbaa feete habootu nuti akka fedhan haboolanii kanneen fi barnanii olii masii kadhannee nuti kan mukkuma qabnee haasaa oluu qabu dhimmasii Gaafuma takkaan sii qaba Kadir. Deeggartoonni isaanii kun kan sooshaal miidiyaa fayyadamu kuni akka nama arrabsuu irratti tokkooma kanatti maaliif nama tokkummaadhaan akkana sirra bobba'anii si arrabsan fakkeenya sirraa fudhachuu fedhe. Tana gaallaa waalam waan kana Mee jechuun namni waa laalu qaba beektaa taa'ee. namni dura na arrabselleen isaa beeki ani obboleettii finfinneen qabduun jee namni dura na arrabse isaa beeki ani dabbaan obboleettii finfinneen qabduun jee laal ani akkasiin jee beeki amma achirratti isanii na arrabse hin arrabse garuu namni usaatti akkas jee na arrabse isaa jechuudha laal sii galee namni dura na arrabse akkaan isa arrabsu kana godhe isa laal amma taa isaa sanii mul'anne beeki deeggartoota isatti taa mul'atte tiyya qofa ani ammoo abbaa fedhe sii galee abbaa fedhe fitti hin dhiisuan nama agartee dhuunfatti na barbaadu okay an ammoo akka ilma nama dhuunfaa tokkotti fakkeenyaaf ammaan
ani nama gartee ganda namaatis amantaa namaatis hin tuqan hangaan dandeetti amantaa wanni nan hin tuqne wanni nan kabaju amantaa maaliif amantaan ta nama tokkooti miti ta nama baay'eeti ganda namaa maaliif gandi namaa ka nama tokkooti miti yookaan ka gartee abdii culullee xiyyaa jazbaasan qofaa miti ganda nama hedduu kabajama wadduu keessaa dhalata kasanirraaf immoo nama dhuunfaatii fi deeggartoota sallee hudduu mukatti cabseetiin ofirraa dhoowwaan waan takka miidiyaas ka waliin beeynu itti fayyadamuu beeyna sigalemi kasanirraa hafe abdiinis ganda bakka hin bu'u anis bakka hin buunu naafinni duriis wallolaa turre ammas wallolla dhukkee walirraa kaafne aayila kiisa tuquun nama guutuu Itoophiyaa guutuu tuqu yoo jaan san ni laallaa jechuudha haala kanaanii wannummaan gartee mataa qaqqabatanii deemanii fuulduru asirratti lakkii nama tokkoon by the way namni miidiyaa gubbarra jiru yaada dabalataa namni miidiyaa gubbarra jiru ganda tokko qabu maal jennaani isin warra miidiyaa jennee yaamna ummata kana akkana jennee yaamna because isin asirra jiru kana yaamuudhaaf maqaadhaan tokko yaamuun dirqamaa miti yaa akkasi bayaan salaam alaikum koya bayaanitta jamaan bayaan salaam habibi bayaan maal beeta carraan kee bayaan eenyu tuyyuu rakkoo qaba jettee yaaddaati bayaan akka nama dhugaa dubbatutti koya obboleessu bayaan yaada baasaati bayaan dhufummaata isin yaa kennu Rare katu tak kalla masadi je namin tanang kun sidro dak tahu jeda kun afan biaku namnu kun asam biaku oi abu ah bar kha namni tanang kun dro jira cara itu dia itu ban kalti ban atin itu ban sebulan itu ban dia ketu jarra ulang tuma isa bidani Ushakan. Safi debisi agafatu. Ya bo safi wan ni gafatu kabu bar safin bar mi ombe khos kay saun jiru ni bar mal gafatan ni no makana raw wan kabu ni re esa gitu jira yalla ye mauti gabadde mautum Dole kenya. ah Angkanin ya jos. jarasi hanin itu badum mah Sagalan kini jirti. ni Nama dapat ada mata pada. aw sir ejala ra fa batu re ejala ko tawda fe batu bate dubat Allah ani wanni barbaadu anti ko bayaani may dubbachuu barbaade maaliifi bayaanamma waan kana hunda akka jirtu ni beeka jara kenna mucattiini rakkoo mataa isii qabdu sammutu iyyuu likkii hin jirre jara kenna gaafa mucoo tana jala deemtanii isiin akkana jette jettanii gamaa gamana mana banattan gaarii miti gaafa isin immoo ofii wala rabsitan dhugaa isinitti himaa miti gamaa gamana illee rakkoon hin jiru namni hundinuu mucoo tana gargaaruufi malee namni dhimma biraatiif somalirraa isii fuudhen jiru jaalibsa dhugaa wa somalia asot jiru be khibara baradari jamma koy kana fitachiisi kaa yaadee ganaa kennite yaa obboleessi kiyya tokkoffaa muciyoon rakkoo wayii qabdi rakkoo sammuu wayii qabdi kanaaf isin hundinuu gamaa gamanaan yoo dandeettan gargaara nullee ni gargaara isinillee gargaara kalas muciyoo waan barbaadde haa imbeinu disi imbeinu ma imbeinu si ati isin beeytan isi lakki muciyoon xiqqoo rakkoo qabdi dhugaa ila dhagaynutti jechuun haala isii amma hubataa jirrutti silaa heega dheengadda jira itti gajjettee mataa qabattee dalagachuu qabdi akka dhiiraatti dheengadda akka dubartii takkaatti akka jabduu takkaatti waan hankeete jiru dhiisaabe rakkoo hamaa qabaa jettee akka nama isin waafaan keettanii akka nama isin jalaan dhayitanii gorsitaniitti dubbatte wallaahi ladiim osoo mucattiin sun boochu maal kunoo bayaan kana jara kenna Qoy saafin dhugaa jedhee Kanaaf- dhalli rakkoo qabaatte saafii kiyya dhagee nuyi kallee isinirra kan obboleeyyiin kiyya jettee nutti dhufteeti rakkoo keessaa isii baafne arrammoo isin hin beeku jettee mire horiinuu bakka isaatee ciisaame bakka irraa dhuftetti galtee jirti nagaan haa jiraattu inshaallah kanaaf hin beeknu jedhe nullee isin tuun isin maqaa keenya nu tuqinutti kanuma wanni nuti jechuu jirru kalaas gabaabaan wanni nullee gabaabaan barammoo ofirratti hin fuunu maaliif jedhi dheengadda kabajaan fuute mi bayaan dheengadda kabajaan nurraa fuute dheengadda kabajaan fuunee sitti kennine osoo mucattiin sun boochuu ija keetiin agarte bayaan ati nama gartee nu hundaafuu qixxe biyya kana keessatti biyya Dubaay keessatti nama nu hundaafuu qixxeeti haqqi jirtullee ni beekti mucattiin rakkoo of dandeette qabdi waan ta'eef mucattii tana gaafa biyya kana keessatti ganni isinii galee borillee numa wajjin rakkata tama Oromooti mucattiin tun waan feetellee taatu isiin intaluma Oromooti
hundumti keessan mana irratti banachuu dhiiftanii waa'ee isii dubbachuu dhiiftanii gara isii ta'etti hirkattee osoo jiraatte baay'ee gaariidha. Isirra lolaan jirru obboleessoo. Isirra lolaan jirru nuti eenyu mee nama tokko kan isirra lolu garte nuti isirra lolaan jirru nuti isirra dubbataan jirru maa akkas gootanii jechaan jiru nuti rakkoo isiitiin nun qabatinaadha aboo ammallee dhaggeeffadha rakkoo isiitiin ganda keenya hin tuqinaadha gandi keenya warqiidha akkuma ganda kamiitu gandi keenya hayyuu dhalchee beekaa dhalchee miciyyoo duriyyee kararraa fuutanii walitti hin dhufu ganda keenya sababa isiitiin maqumaa hin dhayinaa isiniin jechaa jira nuti gurratti isin calawu. Yoo nama ammallee kanarratti daballee wanni isinii dubbannu miciyyoon kalee akka nama tokkotti rakkoo keessaan jira jette rakkoo keessaan fuune quufa keessaa fuune kalee doktora biraa baasuun dogongora quufa keessaa bakka isiin kursirra teessee kursuma shirgootee mindaa fudhattuu nuqqaafnee fuune sun dogongora dhageeffadha ammoo arraboota miciyyoo kana jala namni deeme yoo dandeessee saafiin mucaa sanii walitti deebi'anii kaduraan of tusan dhiifama kayattee dhiifama gaafata jirtu kanaa walitti deebi'anii wajji deeman haala wasaaran haa wajjin deemanii haa waliin jiraatanii nuti akkaas booda akka keenyatti dhaabbanne jalaa rakkattuus ciqqamtuus beeloytuus laafata namaan taane namni isiidhaan deemu hin jiru namni isii dubbatu hin jiru namni isii jee walitti dubbatus hin jiru sini galee kanuma wanni biraas booda dhumatte miciyyoon feetee arsii taatee jiraatti feetee harargee taatee jiraatti feetee jimmaa taatee jiraatti feetee walloo taatee jiraatti feetee if taatee jiraatti abbaa rabbi tolcheeti wajjin haa jiraattu maraattuu kanaa jala deemnee maqaa if hin balleessinu mataa if hin nyaannu sini galee as booda arafaatii je'ee ilmi namaa tokko gabbahee nama tokko dubbate taanaan nama santu rakkoo qaba malee arafaat rakkoo hin qabdu namni tokko ammas arafaatiin deddeemee maraattuu tanaan deddeemee taanaan harakkoo qabu arafaat osoo hin taane nama sani akka harargettis akka arsittis jalaa galaa amma arra mana banattee wanni akkasitti nama akkasana godhettuuf namaa fi nama walitti diruufi. Ibsa. Akka waan nuti takka arrabsi jenneeni arsiin maal balleessiti nurra wanni arrabsuun kanaaf as booda hallayyaa mataanaa seentu deemte. Bariibsa akki jaanii nama akkasiin geessan fidii jaanii ni diddee barmiyyoon nama gabbuufte. Laal dhagee ani dhageeffadhu wallaahi ibsaa diinni kiyya guddaan nama ganda nama arrabsuuf nama dhuunfaa guddullee yoo salee namni aanmaa fi mushkila. Akka feete gootee firaa nama dhorkita garuu nama ganda nama arrabsu takka nama amantaa nama arrabsu wallaahi wabillaa hin fadhu wallameen kana maaliif isin jee beektaa miyyoon san reefu dabbaalfaan isaan jalaan jira dhageeffachuutti hin jira taa'ee maal jaaniin nama gartee abdii fi dabbaalilleen nama gartee nama takka arrabsisiin jee fatii fi abdii nama arrabsisiin jee fidii jaaniin garuu fiduu aboo wallaahi dheengadda dhageeffadhu doktor Mariyaama dabbaaluu fi isiin waraqaa kannuu fi deemtu. Arafaatiin jeen waraqaa ta'e fudhattee mi'ee fudhadhu erga fudhatte arafaatuma tana bira dalagadhu akka firii wajji jiraadhu miciyyoo tana biraan jeen noo hin jiraadhu naan jette arafaat miciyyoon tun doktor miyyoon tun soo bira jiraattu hin jeen haa jiraattu rakkoon qabdi qamasii fudhattee naan jette kunoo afaan siitiin dubbate doktor Mariyaamaan seegalee kanaaf hin fedhu jettee bakka sanii biraa deemte. Ibsa argitee takkamee hangaree kutanaa haasaa jiru deemee ibsa gadaraan akkanaa. Dubbadhoyyee. Dhageeffadha tokkoffaa. Isinirraa fuunee achii fuunee asii fuunee like bakka kanatti bakka kanaatii fuunee intala harargeerraa maaliif fuunee arsiin gargaarteen kan hin jiru.